jalqabarratti hangafoota oduu haleellaan daangaa naannolee Tigraay fi Affaaritti raawwatameen daa'imman dabalatee namoonni nagahaa 7 ajjeefaman. Itoophiyaatti waggoota 6 darban keessatti namoonni 5 yeroo 6 itti gaafatamummaa ministeera raayyaa ittisaatti jijjiiramaniiru. Oduu ammee amanu qaqqabeen Noorween biyyummaa Filisteemiif beekamtii kennuuf murteessite. Xiyyaara Laandanii Singaappoor balali'aa ture raafamni guddaan mudatee lubbuun namaa darbe. Satalaayitiin Raashiyaan torbee darbee dhukaafte meeshaa farra satalaayitiiwwan biroo ta'uu hin oolu jette US. Haleellaan daangaa naannolee Tigraay fi Affaaritti raawwatameen daa'imman dabalatee namoonni nagahaa 7 ajjeefaman. Daangaa naannolee Tigraay fi Affaar aanaa raayyaa Azabootii wiixata darbe halkan walakkaa haleellaa hidhattoonni eenyummaa isaanii hin beekamne raawwataniin daa'imman waggaa 11 dabalatee namoonni nagahaa 7 ajjeefaman. Bulchaa aanaa raayyaa Azaboo Tazarraa Geetaahuun qaamoleen ajjeechaa kana raawwatan naannoo Affaar irraa akka dhufan Addis Istaandarditti himaniiru. Qaamoleen kunneen daa'ima ganna 11 dabalatee taaksistoota halkan walakkaa osoo rafaa jiranii ajjeesan jechuun Tazarraa ibsan. Itti dabaluunis haleellaan kun taaksistoota kunneen irratti qofa kan hin xiyyeeffanne ta'uu fi akka tasaa kana raawwatame ta'uu eereera. Haleellaa kana hordofuun bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay miidiyaa hawaasaa irratti ibsa baaseen qaamoleen kunneen madda isaanii naannoo Affaar irraa ta'uu mirkaneesse. Bulchiinsi yeroo Tigraay eenyummaa isaanii itti dhiyeenyaan hordofaa kan jiru yoo ta'u yakkamtoota adda baasuuf to'annoo jala oolchuu tattaaffii taasifamu cimsee itti fufa jedhe ibsichi. Bulchiinsi yeroo naannichaa qorannoo gaggeessaa jiru irratti bu'aa argame uummataaf akka beeksisu ibseera. Dabalataanis mootummaan naannoo Affaarii fi Komishiiniin Poolisii Federaalaa namoota yakka kana raawwatan seeratti akka dhiyeessan gaafateera. Tazarraan sababa haleellaa kanaa irratti qorannoon yeroo ammaa gaggeeffamaa akka jiru Addis Istaandarditti himaniiru. Kan gabaase Addis Istaandard. Itoophiyaatti waggoota 6 darban keessatti namoonni 5 yeroo 6 itti gaafatamummaa ministeera raayyaa ittisaatti jijjiiramaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi gara aangootti erga dhufanii booda ministeera raayyaa ittisaa biyya haaraadhaan ijaaruun alatti yeroo garagaraatti ministeerota kaabinee isaaniitiif muudama taasisaniiru. Adeemsa kana keessattis ministeera raayyaa ittisaa irratti jijjiiramoonni irra deddeebiin taasifameera. Waggoota 6 keessatti ministeeronni 6 kan muudamanii fi ministeerri raayyaa ittisaa biyya Itoophiyaa giddu galeessaan waggaatti itti gaafatamaa tokkotu aangoo irra tura. Sababii kanaanis ministeeronni baatii 6 hanga waggaa tokkoof walakkaa fi aangoo kanarra turan. Haaluma wal fakkaataniinis guyyoota muraasa dura muudamni ministeerummaa raayyaa ittisaa kan kennameef Aayishaa Muhammadii yeroo lammaffaaf aangoo kanatti deebi'an. Aayishaan seenaa ministeera raayyaa ittisaa biyyaa keessatti ministeera dubartii jalqabaati. Ministeerri muummee Abiyyi erga gara aangootti dhufaniin booda yeroo jalqabaatiif wayita kaabinee isaanii ijaaranitti obbo Muhammadii obbo Mootummaa Maqaasaa kan muudan yoo ta'u itti aansee Aayishaa Muhammadii obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Qana'aa Yaadataa, Dr. Abrahaam Balaay amma ammoo Aayishaa Muhammadii aangoo ministeerummaa fudhataniiru. Ministeerri muummee dabalatee
Itaamaajorii shuumii waliigalaa humnoota waraanaa hooggansa raayyaa ittisaa biyyattii irratti aangoo olaanaa akka qaban heera mootummaa fi labsii raayyaa irraa ta'eera. Kanaaf raayyaa ittisaa dursuudhaan itti gaafatamummaa fi aangoon qaamolee sadan kanneenii maal kan jedhu akka armaan gadiitti ilaalla. Ministeerri muummee raayyaa ittisaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa kutaalee lafoo qilleensa galaanaa fi saayiberiidhaan ijaaramuun himama. Ministeera raayyaa ittisaa biyyaa jalatti argama. Innis aangawoota sadarkaalee garaagaraatti waraana dursan qaba. Ministeerri aangoorra jirus hojiiwwan idilee humnootaa fi dhaabbilee ministeera raayyaa ittisaa jalatti argaman hoogganuu fi bulchuun itti gaafatamummaa ijoo qabatanii illeen sochiilee fi hojiiwwan waraanaa murteessaa irratti garuu gahee olaanaan kan ministeera muummee fi itaamaajorii shuumiiti. Heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 74 irratti akka barraa'etti aangoo fi itti gaafatamummaa ministeerri muummee qaban keessaa tokko ajaja waliigalaa humnoota waraanaa ta'uudhaan raayyaa ittisaa biyyaa olaantummaadhaan ajajuudha. Ministeerri raayyaa ittisaa biyyaa akka labsii raayyaa ittisaa Rippaabilika Dimokiraataa Federaalaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 bahetti tarree gahee fi aangoo ministeera raayyaa ittisaa biyyaa miseensa kaabinee biyyattii ta'an kaa'eera. Haaluma kanaanis ministeera raayyaa ittisaa biyyaa ilaalchisee dhimmoota mana maree ministeerotaatiin irratti mari'atamuu fi murteeffamuu barbaachisaan dhiyeessuun murteessisu. Akkasumas seerota imaammataawwanii fi tarsiimoowwan raayyaan ittisaa ittiin bulu qopheessuun yeroo raggaasifamee ammoo hojiirra oolmaa isaanii mirkaneessu. Kana malees baajata ministeerichaa dhiyeessuun hayyamsiisuu hojiirra oolmaa isaas ni to'atu. Dhaabbilee misoomaa ministeerichaa fi faawundeeshinoota raayyaa ittisaa ni to'atu. Mootummoota alaa fi dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa waliin qunnamtii uumu. Duulaawwan waraanaa gama ilaallatuun haaluma murtee mootummaatiin duula waamicha biyyaalessaa akka waltaasisan itti gaafatamummaa fi aangoo ministeerri waajjira kana keessatti eerameera. Kanaanis itti gaafatamummaa fi aangoon ministeera raayyaa ittisaa irra caalaan kan dhimmoota bulchiinsaa keessoo dhaabbatichaa irratti xiyyeeffatan jechuun ni danda'ama. Oduu ammee amanu qaqqabeen Noorween biyyummaa Filisxeemiif beekamtii kennuuf murteessite. Noorween biyyummaa Filisxeemiif beekamtii kennuuf murteessite. Mootummaan Noorwee Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kennuuf murteessuu beeksiste. Ministeerri muummee Noorwee Joonas Gaarii Istoorii biyyi isaanii Noorween biyyummaa Filisxeemiif beekamtii ni kenniti jechuun isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Waraana lubbuu lammiilee 10,000 lakkaa'aman galaafate kana keessatti filannoo tokkicha Israa'elii fi Filisxeemiif walqixa furmaata siyaasaa dhiyeessuu hojiirra oolchuu qabna. Innis Israa'elii fi Filisxeem biyyoota of danda'an lama ta'uu isaaniif beekamtii kennuudha jedhan. Ispeenii fi Ayirlaandis tarkaanfii walfakkaataa fudhachuuf adeemsa irra jiraachuu isaanii hordofee ministeerri dhimma alaa Israa'el Kaatz Israa'el kanneen birmadummaa ishee gadi buusanii fi nageenya ishee balaadhaaf saaxilan irratti duubatti hin deebitu jechuun akeekkachiisaniiru. Addis Istaandaartuu gabaase. Xiyyaara Laandanii Singaappoor balali'aa ture raafamni guddaan mudatee lubbuun namaa darbe. Balallii Laandanii gara Singaappooritti taasifamaa ture raafamni qilleensaa guddaan mudachuun
namni tokko yoo du'u namootni 30 tahan madaa'an. Xayyaarri Singaappoor Laandanii gara Singaappooritti balali'aa ture raafama qilleensaa hamaadhaan rukutame. Xayyaarri Booyingii 777-800 jedhamu balalii irra osoo jiruu raafamni isa muudachuun namni tokko du'uu kan himame. Xayyaarichi balalii isaa gara Baankookitti maqsuun sa'a 15:45 irratti qubate. Xayyaarichi imaltoota 211 fi garee balaliistota 18 qabachuun balali'aa akka ture ibsa daandii qilleensichaa ibseera. Daandii qilleensaa Singaappoor maatii miidhamtootaa fi gadda nutti dhagahame ibsina jedha ibsichi baasan. Daandii qilleensichaa qondaalota Taayilaandii waliin ta'uun miidhamtootaaf deeggarsa meedikaalaa kennaa jiraachuu ibse. Taayilaandii deeggarsa yaalaa kennuuf ambulaansii bobbaafteetti. Balalicha irratti wanti mudate guutuun ifa miti. Raafamni qilleensaa balalii irratti waanuma mudatudha garuu waan hamaa akkasii yeroo hedduu hin mudatu. Yeroo tokko balaan akkasii dursee ni beekama. Balalii kana kan mudate garuu osoo hin beekamin akka tahe himameera. Lammiin Biriitish ganna 68 tahan miseensota maatii isaanii 7 waliin xayyaara balalii gidduutti qilleensa hamaan akka malee raafamaa keessa turan. Namni magaalaa Riidingii irraa tahan kun cidha ilma isaanii irratti argamuuf gara Awustiraaliyaatti imalaa turan. Baankooki bakka xayyaarri qubate miidhamtoonni hospitaala galanii yoo dubbatan, taateen kun jireenya koo keessatti isa baay'ee hamaadha jedhan. Jalqaba waan hundinuu haaluma gaariin deemaa ture. Aniyyuu xayyaaricha irraa mana fincaanii dhaqee deebi'ee akkuman gadi taa'een raafamni guddaan ta'uun xayyaarichi kufuuf ka'ee jechuun BBC'tti himan. Akeekkachiisa kenne tokkoyyuu hin qabu. Tasuma ta'ee Jeerii fi haati warraa isaa baaxii xayyaarichaatti rukutamuun mataan isaanii miidhamee lubbuun oolan. Baankookii akka gahaniin gareen yaalii kennu dafee achi gahuun gara mana yaalaatti geeffamuu himam. Haati warraa isaa fi intalli isaas achuma jiraachuu arge jechuun dubbate. Satalaayitiin Raashiyaan torbee darbee dhukaafte meeshaa farra satalaayitiiwwan biroo ta'uu hin oolu jette US. Raashiyaan satalaayitii orbiitii lafaa gara gadiitti ergitee jirti. Meeshaa waraanaa hawaa farra satalaayitii akka ta'e hubanna jedhan dubbi himaa peentaagoon kan ta'an Birgeedar Jeneraal Paatii Raayidar. Satalaayitiin Raashiyaan ergite orbiitii satalaayitiin mootummaa US irra jiru irratti argame jechuun Waashingitan sochii satalaayitii Raashiyaa kana to'ataa akka jirtuu fi fedhii ishee eegsisuufis qophii akka taate himan qondaalli peentaagoon kun. Raashiyaan dhimma US jettee kanarratti toles bades hin jenne. Irree waraanaa cimaa qaban kun lamaan Waashingitanii fi Mooskoon torbaanota darban keessa dhimma meeshaa waraanaa hawaa ilaalchisee UN'tti wal komataa turan. Caamsaa 21 dubbi himtuun ministeera dhimma alaa Raashiyaa kan ta'an Mariyaa Zakharoovaa US hawaa gara dirree itti wal waraanaatitti jijjiiruu barbaaddi jechuun dubbatanii ture. Addunyaan hanguma teekinooloojiin
babal'ataa deemutti hawaan dirree waraanaa itti wal gaarreeffatan ta'uun isaa akka hin oolle xiinxaltoonni waraanaa hedduu yeroo dheeraaf akeekkachiisaa jiru. Dubbi himaan peentaagoon kaleessa caamsaa 21 akka ibsanitti satalaayitiin Raashiyaan gara hawaatti ergite satalaayitiiwwan orbiitii lafaa gara gadii jiran irratti haleellaa gaggeessuuf humna kan qabu ta'uun isaa hin oolu jedhan. Haalonni jiran kan agarsiisan Raashiyaan akkuma kana dura bara 2019 hanga 2022 meeshaalee farra satalaayitii hawaa ergiteen kan wal simanidha. Hawaa tiksuudhaaf humna waloo fi deeggarsa adda hin cinne taasisuuf itti gaafatamummaa qabna jedhan Jeneraal Paati Raayidar. Dubbi himaan ajajaa humna hawaa US satalaayitiin Raashiyaan orbiitii lafaa gara gadiitti ergite satalaayitoota biroo irratti haleellaa raawwachuu akka danda'u kan agarsiisu ta'uusaa Rootersitti himan. Akka qondaalli US kun jedhanitti satalaayitiin Raashiyaa ol ergite kun Koosmoos 2576 yoo jedhamu caamsaa 16 gara hawaatti ergamte. Raashiyaas ta'ee Mooskoon dhimma satalaayitii farra satalaayitiiwwan birootti jedhamtee kanarratti odeeffannoo bal'aa hin kennine. Xiinxaltoonni sirna hawaa akka jedhanitti satalaayitiin Raashiyaa Koosmoo 2576 kun satalaayitii US kan ta'e USA 314 waliin orbiitii tokkorratti argamu. Raashiyaan waraana Yuukireenitti gaggeessituun walqabatee satalaayitiiwwan US Yuukireeniin gargaaran haleeluu akka dandeessu akeekkachiistee turte.